Acha marka fuudhee kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota fiilmii Jaafar Yuusuf hundi keessanuu egaa fiilmiin Jaafar Yuusuf akkuma beektan gahaa jira eebbisaadha. Arraan tan immoo namaan qabadhee isin dhufe koomediyaan Zammaanoo Miksi Aliyyi Jaamaa Galamsoo Wudiraayi mee akkuma itti dhufee jira malee faniin biratti argamu Absee Jaam yookiin aktiivistii feesbuuk irraa qabnu keessaa isa tokkodha. Mee Absee simannaan fiilmii Jaafar Yuusuf godhamu mee zammee simannaan fiilmii Jaafar Yuusuf godhaa jirtan maal fakkaata? Simannaan Jaafar Yuusuf fiilmii isaa godhaa jirru namoota Naayiroobii kanarratti jiran kakaasnee ijoollee qeerroo akkasumas namoota gurguddaa hunda affeeramuu warreen qabajannee yaadnu hunda qophii kanarratti akka argamanii akkasumas fudhaamsa dabarsuu barbaanna. Amma ijoollee hedduutti himaa jirra amma sirmannaan sanis adis gama keetiin waan guddaa dalagu jirta wajjin jirra jechuudha. Galatoom. Yeroo dheeraadhaaf eegaa turreedha. Akkasumas gaafa nu bira ga'ee jira qophii ajaa'ibaa jira gammachuu addaa qabnaa jechuudha. So kanaafuu wanni nuti dhagaamamu gaa'ee gamuu ilaallee boodoo dubbanne. Filmii ilaallee dubbanne. Inni meeqa ni dhufa jettee yaaddu kanarratti gaaname hedduu qophaa'u jira yaadnutti mee tilmaama namni meeqa ni dhufa jettee yaaddu. Ani hanga nama kuma hedduudha nama kuma ja'a olillee jedhee